Kunnootiin obboleeyyan keenya daa'imni biyyarraa ka'ee duraan biyyatti ilaaluu turre obboleessi keenya nu biraan ga'ee jira. Warroottan Saa'udi Arabiyaa jirtan dawwalaadhaa qunnamaa hoottaa fudhadhaa isin jenna. Daa'imni makaata kan qabu daa'imni maashaallah daa'ima bareeda daa'ima ajaa'ibaati. Akka suuraarra laalansan osoo hin ta'in daa'ima maashaallah hedduu bareedaati. Dhuftanii fudhachuu ni dandeessan jenna. Kunnootiin nu bira ga'ee jira. Alhamdulillahi warroottan naannoo tanaa fi Saa'udi Arabiyaa keessa jirtan dawwalaa nurraa hoottaa qooddadhaa jenna. An kunoo nageessee jirti wanni kiyya qooddadhee jira fudhadhee jira. Akkasitti isin hundinuu akka qooddattan abdii isinirraa qabnaa jenna. Ilmaan Oromoo hundi keessanuu fayyadamoo taarraa. Warahmatullahi wabarakatuhu. Obboleeyyan keenya kunoo akkuma agartan obboleessi keenya Usmaan nu bira ga'ee jira. Waa baay'ee fide duraan dammaqoo fide seene huccuulleen huccuun aadaa Oromoo qamisa adda addaa kunoo akkuma agartan huccuu tan alaabaa abbaa gadaatis jirti. Akkuma agartan isin agarsiisa. Baay'ee fide warroottan keessattuu naannawaa kana jirtan dhuftanii fudhachuu ni dandeessan isin jenna. Obboleeyyan keenya irra deemeetiin isin agarsiisaa jira. Dhuftanii fudhachuu ni dandeessanii. Tan ijoolleelleen akkasuma ni jirti. Warri naannawaa kana jirtan dhuftanii fudhachuu ni dandeessuun isin jaa. Asumaan warri chaanaala keenyaaf haaraa taatanis subscribe, share, like